Achana koda odira ya jajabe garakesa ya jajabe garakesa ya badu ya kutatako irate gabiya pasa ota teksa biya pasa endirisa saminti fa para onge kana hurila bamare para onge kana hurila bamare ingunguma Seni male, liberanjiru warana male, tichapsi seni male. Ole ndachana warana saba, luliya wobo laminsu makaba. Ole ndachana warana saba, luliya wobo laminsu makaba. Loli rabbiya lola, loli masakeke, loli lufu galankamne, loli saba saforeke, loli sarera kabarte. Kajelchisu gade dira nyarte sambar bachisu ole ndachana warana saba luliya dero laminsu makaba ole ndachana warana saba luliya dero laminsu makaba shimala kabadini rorisu shimala gomalo atina rade situeka anisumana lo firradeka shimala gomalo eri ambarso kapsontatu baka machote ti uftinkatu shimala gomalo farmata dira radesu jirangarafse na ballesu shimala biya pasa tiksa shimala komalo shimala diri kabate bokisu biya pa kabadini rorisu oni pila sanginira ilmpila ilmondira warana male warani male warana male warani male Achana koda ogota ya la fogara sododo ya la fogara sododo erga sabaf manabate erran sakodo miroro ya kerade bisiroro achana koda odira ya jajabe garakesa ya jajabe garakesa ya badu ya kutatako irate gabiya pasa ota teksa biya pasa endirisa saminti fa para onge kana hurila bamare para onge kana hurila bamare ingunguma onne vida onne chalisu ya tunyare
yaabsisee ni malee. Foollee foolleen gaachana waraana saba duniyaa woboo lammiisuma qaba. Foollee foolleen gaachana waraana saba duniyaa woboo lammiisuma qaba. Karri abbaan qabne yeroon hin cufamu. Sabni loltuu qabne yoomuun kabajamu. Qabni hin eeggatu jabeeffata malee. Irri sarkalaatu wareegama malee. Foollee foolleen gaachana waraana saba duniyaa woboo lammiisuma qaba. Foollee foolleen gaachana waraana saba duniyaa woboo lammiisuma qaba. Shimala gomaadoo shimala dhiirri qabatee bookkisu biyyi abbaa qabatini roorrisu. Shimala gomaadoo shiniqa iyyite ilkuungoota saban ganii seenaa si gaafata. Shimala gomaadoo yoo gadheenis nyaatte galaa dhiira qoonni harkaan kennu falmuutti jira. Shimala gomaadoo haalli keessa bookkisa kormii baruma meeqa nutti roorrisa ormii. Shimala gomaadoo qilintoo yaasileessituu dhiira qoonni harkaan kennu onneen fiida. Onneen fiida sanyiin dhiira hirreen fiida ilmoon dhiira waraana malee waraani malee waraana malee waraani malee. Nagaan keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u daawwattoota Walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan kun qophii keenya haala yeroo fi seenaa gootota Oromooti. Har'a keessummoota lama maatii Walabummaa News Network irraa qabannee jirra. Isaanis obbo Tasfaa Guddataa fi obbo Naasir Koorsaa yookaan Walabummaadha. Marii kana qopheessee kan dhiyeessu immoo ana Gammachiis Naadooti. Keessummoota keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan galatooma miidiyaa kanarratti nu affeeruu keessaniif. Baay'ee galatoomi Gammachiis affeerraa kana qopheessee nu waamuu keetiif hedduu ulfaadha. Tole egaa sududumaan gara marii keenyaatti deemnaa. Walumaa gala biyyattiin yookaan impaayirri Itoophiyaa kun yeroo ammaa kana maal keessa jirti? Maaltu deemaa jira biyyattii sana keessatti obbo Tasfaa Guddataa? Hayyee gaafii keetiif galatoome Gammachiis. Biyyattii sana keessatti wanti amma deemaa jiru waan baay'eedha. Waa'ee gara biyyattiin sun deemaa jirtu baay'ee fokkisaa haala gadheera jirti. Durumaan kaafnee haala ittiin mootummaan abbaa irree aangoorra jiru kun duraan kaasee erga jijjiiramni qeerroo Oromiyaatiin jijjiiramni kun dhufee qabsoon kun butameen booda warri abbaa irree kun jarroota warra TPLF kana qobaatti baasanii warra isaan guddisee warra isaanii laatee guddisee ilma abbaa biddeenaa isaanii irraa adda gargar baaniin booda haalli biyyattii gara maleetti akka maleetti deemaa jira. Erga isaan baaniin booda gaa waan ta'aa jiru hundumti keenya waan beeknu filannoon biyyattii keessatti deemuuf malu seera isaatiin yeroodhaan deemuun hafuurraa kan ka'e warri TPLF warri biyya Tigraay bulchan warrumti coalition yookiin aliyaansii warra Ihaadig turan keessaa baanii naannoo bulchaa isaanii keessatti filannoo naannoo isaaniitti adeemsifameen booda mootummaan abbaa irree filannoon kun seeraan haala kan jedhuun yaada adda addaatti kaasuun wal dhabdeen gidduu isaanii jiru gara waraanaatti babal'atee
itoo namoonni beektonni baay'een rakkinni gidduu isaanii jiru kun yoo babal'atee deemee biyyattii gara kana caala kuffisuutti lubbuun namaa baduu qabeenyi barbadaa'utti nama deemsisaa jira. Dhaabaatoo jedhanuu gurri isaanii silaan dhagu iji isaanii hin argu gurri isaanii hin dhaga'u. Waan kana hundumaa darbanii sadarkaa hamma jiru kanarra geenyeerra. Erga mootummaan federaalaa jedhamu kun abbaan irree mootummaan Abiy Ahmadiin gaggeeffamu naannoo yookiin mootummaa Tigraay irratti waraana labseen booda waraana humna qabuun naannoo sanarratti bobbaasuun uummata irratti uummata nagaa daa'ima nadheen gudeeduudhaan wanti nama saalfachiisu naannoo sanatti erga ta'een booda uummanni addunyaa yookiin warri lixaa kun haalli mirga namaa sarbamuu naannoo sanatti deemu irratti waan argaa turaniif waan hubataniif waan immoo ragaadhaan qabatama qabaniif mootummaa kanarratti dhiibbaa fiduu calqabanii kunis dhiibbaa mataa isaatii karaa dinagdee karaa siyaasaatiin dhiibbaa guddaa irraan ga'eera. Kanaan alas mootummaan abbaa irree kun biyyattii keessatti waraana naannoo sana keessatti gaggeesseen nuti waraana kana finneerraa daakuu taasifnee lammata wantumti TPLF jedhamtuyyuu hin jirtu erga jedhanii dhaaddatanii wanti hundumtuu dhume itoo namni tokko simbirri tokko toon du'iin waraana kana finne jedhanii paarlaamaa sobaa biyyattii keessatti ba'anii labsaniin booda wanti hundumtuu jijjiiramee amma sadarkaa amma ga'urra jira. Kun jechaan immoo waa tokko na yaadachiisa. Wanta amma deemaa jiru kuni waa baay'eedhaan waraana bara dargii dhumaan na yaadachiisaa jira. Waraana dargii dhuma irratti yoo namoonni yeroo sana yaadatan jiraattanii waraana mootummaan dargii warra TPLF wayyaanee balleessa jedhee akkuma Abiy daakuu taasifne daaraa taasifne jedhe kana isaanillee fin'ee waraanni kun dhufuu fi kan Tigraay jedhanii dhaadataniin booda jarri kun itoo hin taane deebi'anii of ijaaruudhaan shiree barbadeessanii erga qabataniin booda waraanni yookiin oomaan dargii hamli ittiin fuuldura dhaabbatee loluu hin qabne ture meeshaa yookiin huccuusaa kan militarii jalatti huccuu siviilii uffachuudhaan gaafa rasaasi tokko dho'e baqatanii deemuudhaan itoo waraanni tokko hin ta'iin biyya dhuftee qabatte Finfinnee dhuftee qabatte TPLF. Ammallee kan argaa jirru dhugaadhaaf yoo ilaalle jarri kun Abiy Ahmad gadi ba'ee akkuma sila dubbadhe waraanni kun dhumeera Finfinnee namni tokko hin duune itoo hin du'iin Finfinnee jedhanii gadi ba'anii international committee illee sobaa uummata biyyattii guutuu sobaa itoo turanuu jarri kun deebi'anii of ijaaruudhaan haala amma deebi'anii counter attack gochuudhaan naannoo isaanii bilisa baasuudhaan gara biraattillee naannoo lafa isaanii humnaan mootummaa biraatiin yookiin mootummaa naannoo Amaaraatiin qabame sana gadhiisifatanii lolli gara hamaatti deemaa jira sun. Amma waraanni amma ilaalaa jiru kun akkuma sila hime akka waraana sila dargii sana waraanni raayyaan ittisa biyyaa amma dhaabatee hamli ittiin loluu hin qabu. Waraanni kun hamli isaa kufe waraanni kun loluudhaaf fedhii hin qabu. Gaafa rasaasni tokko dhuka'ee dhiisee baqachuu irra jira waan amma argaa jiru. Yoo ilaaltan amma isaan kan dubbatan yeroo argachuudhaaf akka qotee bulaan Tigraay lafa qotu akka jedhaniiti kan duubatti deebi'an. Duubatti deebinee jiru. Garuu dubbiin agarsiisaa jiru itoo dhuguma waraanuu dadhabanii humna dhabuu baatanii waraanaan mo'atamuu baatanii duubatti deebi'an ta'e wanti jaarsaaf jaartii ijoollee akkuma sirna dargii sana amma haanaa tokko keessaa nama 10 guuranii akkuma national service sana dargiin labse sana akkuma yeroo milishaa sana jaarsaaf jaartii jaamaa kan harka tokko kamiilla hin qabnelleen walitti guuranii waraana naannoon Tigraay lafa isaa ofirraa weerara isaa irratti taasifame ofirraa diffeendi gochuudhaaf uuman irratti waraana biyyattii keessa jiru walitti qabanii gara dirree sanaatti deemsisaa jiru. Kuni biyyattiin kufaatiin biyyattii isa dhumaarra jiraachuu agarsiisa. Dargiinis yeroo bagaa waan hin argee waan sirna dargii faanaan kompeerii godha.
Dargiinis dhumarratti yeroo kufuu ka'e waanuma akkanaa gochaa ture. Jaarsa dadhabaa jaarsa waggaa 50 60 warra kanaan dura luuba ba'an waraana ittisa biyyaa keessaa walitti deebisuudhaan guuree gara fuula waraanaatti guuraa ture. Kuni wanti inni biraa wanti inni bu'aa fiduuf hin jiru Abiy Ahmed ammalleen. Tokkoffaa ijoolleen guuramtee deemtu kun daa'ima muuxannoo hin qabne leenjiillee hin fudhanne warri kaan immoo jaarsolii warra ofii isaaniitiif miila fuudhanii dhaquu hin dandeenye kun yoo reenfaa fi booji'ama baay'ifachuu ta'e malee wanti bu'aa fiduuf hin jiru. Yoo gara gaafii keetiitti deebi'u haalli amma biyyattiin keessa jirtu kuni agarsiisa sanaati. Haala biyyi kun keessa jirtu maal agarsiisa biyyattiin sun maal keessa jirti jettee yoo ilaalte kuni mataa isaatiin ragaa mataa isaa danda'e. Biyyattiin waraana guutuu keessa jirti. Waraanni akka biyyaatti labsame kuni mootummaan naannoo Amaaraa yoo kaleessa pirezidentii isaanii dhageessan ta'e hundumaafuu waamicha labsii labse jaarsa jaartii dargaggoo otoo hin jedhiin meeshaa kan dhuunfaa kan mootummaa kan qabdan bakka jirtanii gara dirree waraanaatti jedheeti labseera. Kuni waan baay'ee rakkisaa haala dinagdee biyyattii keessatti nageenya biyyattii keessatti sadarkaa sadhumaa mootummaan kun isa dhumaarra jiraachuu saat agarsiisa. Kanaafuu nama horsaa karaa dinagdeetiin yoo ilaalle torbeen kana keessa akka dubbatamaa jirutti egaa akka miidiyaa adda addaa irraa dhageenyutti warri TPLF karaa daandii Jibuutii deemu kana qabatanii daandiin biyyattii dhagaa ekspoortiif importiitti fayyadaman daandiin inni guddaan daandii Jibuutii sana yoo daandiin sun guyyaan tokko torbee tokko waan qabamee cufame ta'e dinagdee biyyattii sana keessatti ammam dhiibbaa fidaa kana yaada keessa galchine akka dinagdee nageenya qofa ta'uun ta'e dinagdeen biyyattii sanaallee gadi bu'ee duwwaa ta'eef uummanni sun haala ittiin jiraatu jireenya itti qaala'ee uummanni haala gadhee keessa jira mootummaan kun kirkiraa jira du'uudhaa fi kuni wanti inni agarsiisu du'aata mootummaati. Wanti gaariin karaa politikaas karaa siyaasaa karaa dinagdee karaa kamiinuu biitti sun wanni keessa jirti jeeqama keessa jirti kufaatiidhaaf deemti kanuma jechuun barbaada waa'ee haala biyyattii nama keessa jirtu kana ilaalcha. Hedduu galatoomi obbo Tasfaa egaa kanatti jette wanti biyyattii nama biyyattii keessa deemaa jiruu fi wanti argaa jirru kuni akkuma bara dhumaatii kufaatii dargii sanaa jala bultiima kufaatii agarsiisaa jira jechuu keeti. Hedduu galatoomi mee gara Bonaasir Koorsaattiin darba. Bonaasir amma Botasfaan irraa dubbateera lolli biyyattii sana keessatti ka'e daa'imman jaarsolii guutummaa biyyattii irraati naannoo tokkicha loluudhaaf guuramaa jira. Dhuguma kun naannooma tokko loluudhaaf hammana guuranii bobba'aa jiru moo tarii biyya impaayera sana weeraruuf jedhutu jira. Kan biraan immoo lolli amma deemaa jiru kun warri Tigraay kun akka bakka daandii Jibuutii deemu kana fa'aa dhuunfachaa jirraa jedhu Affaar keessa dhuunfachaa jirra bakkooti baay'ee dhuunfachaa jirraa jedhu. Warri TP immoo barbadeessineerraa hin jiranii harcaatuun isaanii maal ta'eera gara 100,000 olii fin'ee jedhu ani beeku loltumti warra naannoo Tigraay kun 100,000 ga'uun isaanii mee qabatamaadhaan maaltu jira lafarra maal argaa jirtati lola kana eenyutu injifataa jira. Galatoomi gammachiisi sadarkaa tokkoffaa irratti impaayerri kun garamitti deemaa jira isa jedhuufi gabaabsee yoon jechuu barbaade haala mootummaan naannoo Amaaraa ofiin jedhu ibsisanii wanni Ruwaandaa keessatti raawwatame waan wal fakkaataa natti fakkaata. Maaliif waan qabdanii qawwee mootummaadhaa fi akka sabaa fi sabni walitti bahee wal loluutti kana waan xiyyeeffate fakkaata malee lolli kuni lola biyya tokko keessatti geggeeffamu miti. Amma achitti kan waamame naannoo Amaaraati. Naannoo uummata Amaaraatiif waamicha godhan. Biyyi sun Itoophiyaa yoo jedhamee waamame Itoophiyaa keessa immoo kutaalee 14tu jira natti fakkaata. Kana keessatti gaa kutaaleen 14 kana keessaa kutaan tokko gaafa gadi bahaati waan qabdanii lolaa jedhu Affaar waan akkasiin labsine, Somaaleen hin labsine, Benishaangul hin labsine, Gaambeellaan hin labsine, akkasumas Oromiyaan illee waan akkasiin labsine.
Inni kuni waan addadha si galeera waan qabdaniin gabbaa lolaa jechuun nama argitan fixaa jechuudha fakkaata malee eenyu akka lolanii ifa godhanii waan illee dubbachaa jiranii miti. TPLF yeroo jedhanii TPLF akka kaleessa dhaaba biyya bulchaa ture har'a immoo dhaaba mormituu ta'ee kanas ba'edha. Kanaafuu lola kanarraa maaliin bu'aan jiru biyyi suni diigamtee bittinnooftee namni ilmi nama akka walitti daran lola kana hammeessu kan gochaa jiru mootummaa amma biyya bulchaa jira ofiin jedhu kana. Isa kanaafiyyuu ragaan immoo isa isaan gadi bahanii waan qabdanii lolaa jedhan kanaa jechuudha. Namni biyya bulchu tokko haala kanaan haasa'uun irra hin turre naannoo sanallee uummata achi jiru sanaafillee akkasumatti uummata Tigraayii fi uummanni Amaaraa bor waliin jiraachuu danda'a. Walitti deebi'a isa jedha yaada keessa galfachuu dhabuurraan kan ka'e lola akkasii labsaa jiru. Kanaaf diigamaa fi gara jenusaayidiitti geggeeffamaa jira jedhee yaada. Gama lola eenyutti injifachaa jira jechuuf lolli TPLF akkuma beekamu poolitikaalii siyaasa addunyaa irratti injifatee mootummaa Itoophiyaa jilbiifachiisee mootummaan Itoophiyaa tokkollee akka dhageettii hin qabne akka gargaarsa hin arganne akka waraana isaallee bakka adda addaatti hin leenjifne meeshaa waraanallee akka hin galleef namoonni hedduun biyyoonni hedduun dhiibbaa irratti gochaa jiru biyyoota tokko tokko irraan kanaaf. Kanaaf lola jechuun egaa lola lafarraa qofa otoo hin taane inni guddaan addunyaan ittiin nama madaaluu danda'u bulchiinsa gaarii qabaachuu wanti hojjetamaa jiru seeran deemuusaa kan agarsiisu karaa diipiloomaasiitii fi akkasumatti gara hammarsaa hawaasa addunyaatiin. Hawaasa addunyaa biratti mootummaa kufeedha jechuu barbaadeetan kufeera walumaa galatti tootaalii qabsoo ala ta'ee jira. Gara lafarrattis immoo yoo fudhattee waraana akkuma obbo Tasfaan amma kaasee waraanni amma Tigraayitti deemaa jiru kuni akkamittiin booji'amaa jira isa jedhuu fi waraanni kun otoo rasaas tokko dhukaasiin harka kennadhaa jedhamanii warra harka kennachaa jiranii. Inni kuni namoonni harka kennatan kunis jaallatanii miti. Dhaqanii lolanis jaallatanii miti. Kanaaf ilma namaa kana fixuudhaa fi warra namoonni tokko tokko jiru addunyaa kanarratti lakkoofsi namaa hir'achuu qabaa warra jedhan namoota yaada akkasii qabantu jira biyya sana keessa kan jedhan yaada akkasii nama keessatti naqa. Maaliif namni daangaa hin beekne biyya hin beekne tokko keessatti dhaqaa lolaa yeroo namaan jedhu namni kun dhaqee yeroo lolu wareegama hin taane kafalaa jira taa'anii furamuun otoo danda'amu. Mee lola naannoon Amaaraa labse kana gubbaarratti paarlaamaan Itoophiyaa waan dubbate qaba. Wanni irratti mari'atame jira. Moo naannoon Amaaraa Itoophiyaan ala jira. Mootummaa federaalaa yeroo jedhan mootummaan federaalaa warra kana hoogganan natti fakkaata. Mootummoota naannoleewwan hunda jiran irratti itti gaafatamummaa qaba. Mootummaan federaala bira darbeetu lola labsee jira jechuudha ammanni. Kanaaf lafarrattis hin jiranii jechuudha. Biyyuma keessatti paarlaamaadhuma ofii isaanii hoogganan keessatti iyyuu bira taa'anii rakkoo kana furuu fi akkaataa itti rakkoon kun itti deemaa jiru, lolli kun itti deemaa jiru warra gadi buusanii ilaalanii miidhaan inni haala jireenya irratti qaalumsa jireenya irratti fiduu fi miidhaan inni daa'imman irratti mana barnootaa irratti guddina biyyattii irratti kan inni fidu hunduma isaa gama tokkoon Suudaaniin biyya sana kan fudhattee jirtu baacaa dabalee gadi bahee Suudaaniin ollaa keenyaa nuti firaa jedhaa haasa'a. Asirraan as bahee immoo warra TPLF dhabamsiisuu qabnaa TPLF juntaadha jedhee gareewwan arrabsu jira. Kanaaf eenyutu biyya kanatti aanaa? Eenyu wajjin yoo lolle addunyaan nu gargaara? Uummanni yoo maal goonen waliin dhaabbata lola kamirratti uummanni hirmaachuu danda'a kan jedhullee yaada keessa galfatanii miti kan dubbatan. Kanaafuu walumaa galatti lola amma geggeeffamaa jiru Abiyyi Ahmad durarraa kaasee manni maal jedha Oromooni manni utubaan qabne egaa akkuma argeetti jiga garuma argeetti jiga jechuudha. Kanaaf Abiyyi durumayyuu siyaasaa jabina waan hin qabneef dandeettii biyya bulchuu miti ganda tokko bulchuullee waan hin dandeenyeef rakkoon kun hundumtuu kan uummanni Oromoo dhiiga isaatti dhangalaasee lafee isaatti cabsee biyya sana jijjiiree nagaa naabu isa jedhamee abbootiin gadaa otoo hin hafin abbootiin amantii otoo hin hafin ofaajee uummanni Oromoo godhe sana dhagahuu diduurraan kan hafe akkamitti nagaa waaraa akka dhufuu danda'u otoo itti himanii sana dhiituurraan
namoota nagaa kana buusna jedhu sanarratti tarkaanfii hidhaa, tarkaanfii ajjeechaa warra akka artiist Hacaaluu fa'aa dabalatee jechuudha. Warra akka Daandii Galaan fa'aa dabalatee jechuudha. Namoota hedduu kara namni hin beekinii fi gara namni beekuun kan inni tarkaanfii irratti fudhateetu jira jechuudha. So kanaaf kufaatiin isaa jalqabarraa kaasee waan jiruuf ammallee akkasumatti itti fufee jira. Injifachuudhaaf miti nama 100 ajjeesuu fi miti nama 10 iyyuu yeroo isaan ajjeesanii itti agarsiisan hin jiru. Nama 10 yeroo isaan jalqaba ijoollee booji'anii fidanii har'a akka haaraatti isa ji'a 8 dura ijoollee booji'an fidanii miidiyaa irratti hin boojine jedhanii agarsiisaa jiru. Kana jechuun akkuma Tasfaan Siree jedhe abdii kutannaa soba miidiyaa qofatu nu harka jira. Waraanni isaan qaban, waraanni isaan amma naannoo amma waraana kana ijoollee akkuma duraatti kaaste ijoollee guuranii gara dirree qabsootti ergaa jiru. Ijoollee kana achitti erguun dura leenjisuudhaaf yeroo hammam isaan barbaachisa. Yoo xiqqaate waraanni tokko leenjuuf ji'a 6 fudhata. Ji'a 6 jidduutti TPLF biyya qabatte yookaan immoo waan barbaaddu goote. Ji'a 6 kana keessattuu waraana 1000 meeqa walitti qaba. Yoo 200 yoo walitti qabe baajeta waraana 200 qabu qaba mootummaan sun waan nyaachisu qaba waan itti uwwisu qaba. Inni kun gaafii keessa jira. Kana keessa yeroo bahee deemu waraanni kun waan ittiin deemu qaba. Loojistikiin akkamitti dhiyaachuu danda'a. Inni amma dirree jiru kun waraanni 8,000 ol ta'u kan harka kennate dubbee waraana kana waraanni akka dubbee hin qabne waan beekuuf namni dhaqee lola jedhee hin yaadu jechuudha. Kanaafiyyuu poolitikaan kun akkuma isaan oofaa jiranitti waan kufaadha. Waan gadi bu'aa rakkasa waan ta'eef walumaa galatti hin jiranii jechuutu irra naaf mijata jechuun barbaada obbo Gammachiis. Mee waatti dabaluu kanarratti. Tole Tasfaan. Okay, wanti itti dabaluu barbaade akkuma Naasir dubbate yoo ilaalle waraanni Sudaan dhufee naannoo mootummaa Amaaraa kiiloomeetira muraasa lafarraa fudhatee jira. Waldhabdeen warra TPLF faana jiru waldhabdee biyya tokkooti. Kana keessatti furmaata siyaasaa argachuu ni danda'a ture. Garuu mootummaan abbaa irree kana isa biyyi ormaa dhufee nu weerare biyya lafa Amaaraa lafa Itoophiyaa jedhan sanarraa lafa fudhatee seene itoo isaan lafa qabatanii jiranu isaan kana faana walii galanii murtii siyaasaa fudhatanii walii galanii jara sanaan lolanii baasuu itoo irra jiru mootummaan Sudaan dhufee biyya qabate isa dhiisanii isa kanarratti xiyyeeffatanii waa'ee uummata Tigraay lafarraa balleessuudhaaf uummata guutuu biyyattii keessatti labsii waraanaa labsanii uummata achi duulchisaa jiru. Haa ta'u yeroo waa'ee kana dubbannu nuti TPLF nuuf diina. Mootummaan Abiyyis nuuf diina. Wanti keessaa gargar baafannu hin qabnu. Mootummaan TPLF uummata Oromoo qeerroo Oromoo waggaa 27 waggaa 30 kana keessa waan isaan uummata Oromoo irraan ga'an eenyumaafuu hifaadha. Suni wanti dagannee waa'ee jara kanarraa dubbannu miti. Garuu yeroo hunduma waa tokko gadheen lama yoo jiraate kan keessaa fooyya'ee filatta. Mootummaan Abiy Ahmad waan warri Tigree waggaa 30 innaa wanni isaa waggaa dheerina waggaa isaatii yoo ilaalle warri TPLF uummata Oromoo irratti wanti isaan uummata Oromoo irraan ga'anii fi wanti Abiy Ahmad waggaa gabaabduu waggaa 3 kana keessatti uummata Oromoo irraan ga'e dhuguma waan sukkanneessaadha. Kanaafuu nuti jara kana jaalannee yookiin wanni jennee miti TPLF nutis gaafa isaan waa'ee badii uummata Oromoo irraan ga'an waan dargaggoo Oromoo qeerroo Oromoo qarree Oromoo jaarsa jaartii Oromoo salphisanii waggaa 30 kanarraa ga'an isa dagannee miti isa gaafatti gaafatamuun dhufna. Garuu amma yeroo gabaabduu keessatti jarri kun waggaa 30 keessa turanii waan isaan godhanii fi waan Abiy Ahmad waggaa 30 waggaa 3 keessatti godhe kan jarri kun waggaa 30 keessa godhan caala. Waggaa 30 kana keessattis eenyuun gargaaramanii godha warri TPLF. Gubbaa ta'an malee namni uummata Oromoo lafarraa balleessaa ture eenyuun warruma nu keessaa bahe jalloodhuma nu keessaa bahetu adhallee aangoo tottolfatanii dhufanii isa gaaf sana ajaja namaatiin uummata Oromoo fixaa turan amma ofii isaaniitii itti gaafatamummaa fudhanii uummata Oromoo lafarraa balleessaa jiru. Kanaaf kan dubbataa jiru TPLF waan uummanni Oromoo dagachuun irra jiru waan uummata Oromoo irraan gahe
boru itti gaafatamuu qabu isaanillee. Waa'ee biraa yoo ilaallu, waa'ee waraanaa yoo ilaallu yeroo hundumaa mootummaan abbaa irree kun innaa dubbatu waraana TPLF ijoolleedhaaf fin'ee lafarraa reef akkuma sila naasir dubbate iddootti isin booji'anii namoota booji'anii agarsiisan iddootti isaan nama ajjeesan yeroodhuma daakuu taasifnee mo'annee ari'annee jedhan sanallee reenfa isaanii hin agarsiifne nama isaanii kan booji'ame hin agarsiifne dirreedhuma qofa lafa qabataniiti fin'ee lafarraa fin'ee jedhanii deemanii nutti dhaadataa turu. Kuni waan miidiyaadhuma farkaa qabna jedhanii injirra hin duune jechuudhaaf uummata afaan fajjessaa jiran. Ammallee uummanni Oromoo wanti inni dagachuun irra hin jirre OPDO'n lammataan uumamuun ishii waan ooluu miti. Uummanni keenya kanaaf qopheessutu jira. Akkamitti uumame? OPDO'n duraan innaa uumamtu akkamitti uumamte? Waraana dargii keessaa booji'amtoota qabanii booji'amtoota isaaniin bulanii isin faana lollaa mootummaa kana jigsinaa jedhanii isaan faana lolan siyaasa barsiisanii of biratti hambisanii isaan kaan immoo galaaqee keessatti jedhanii gadhiisanii ammoo akkuma amma galchaa jiran kana gadi dhiisaa turan. Yeroo warra booji'amtoota kana qabanii warra booji'amtoota keessaa kaayyoo ofiitii kan isaan leenjisanii gadhiisantu jira. Akkamitti leenjisu? Dhaxxanii isin gadhiifna gaafa mootummaan isin qabee hin deebitu mootummaan isin deebisa dirree waraanaatti gaafa deebitanii hiriyaa keessan isa wajjin lolatti deebitan sana hiikkachiiftu. Siyaasa barsiisuu akkamitti hiikkachiisu dhufaniiti isaan achitti waa tokko godhan hin ajjeesan sirriitti kunuunsanii qabanii madoollee yaalaniiti. Warri TPLF nama ajjeesanii maaliif dirreetti duutaa harka kennadhu jedhaan isa cina dhaabatuun. Kana booda carraan waraana Abiyyi maalinni jaroota akkanaatiin namoota leenjiftee TPLF istiraatejii ishiin beeka. Deebifti gaafa deebifte dhufeeti waraanni maaliif yeroo harka kennati isa cina jirutu dhufee hin deebisu lakki harka kennadhu jarri kun ajjeeftu maaliif dirreetti duunaa jedhaan. Kana booda waraanni sun hiikkachuu malee loluu hin danda'u. Kanaafuu haala kana keessatti booji'amtoota illee leenjiftee warrootumallee waan biraa barbaadu biyya alaa kana iddoo biraa jijjiiru waliif gadi kurkuru kana walitti qabdee waraanachiin boojiite qabattee OPDO'n lammata uumamuun ishii hin oolu. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo hunduma waan kana yaada keessa qabatee akka OPDO'n lammataatti hin deebine jabaatee of eeguutu irra jira. Silaa dargaggoo Oromootiif immoo silaa deemtee dirree qe'ee namaatti waraana ilaallalleef du'a bilisummaa isaatiif kan boru maqaatti du'ullee maqaatti dhaa'umu maqaatti argatu sanaa jedhee gara barbaachisaa ta'etti gara qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'ee uummata isaa gabrummaa jalaa baasuutu irra jira. Waraana abbaa qabu deemee dirreetti akka hin duune kunillee yaadachiisa kan jedhu itti dabaluu barbaade galatu. Tole hedduu galatoomii akkuma jette egaa TPLF waraana booji'e kunoo kumaatamaan agarsiisaa jira. Warra du'ellee agarsiisaa jira. Mootummaan immoo kuma dhibbaan akkasitti dhumanii senatoraayikiidhaan guuranii maal ta'anii reeffi isaanii akkas ta'ee maal ta'anii jechaa jiru warri miidiyaanii mootummaa sana deeggaran. Garuu kan nama dhibutu wannochi galagalchii ta'e silaati mootummaatu riphee lolaarraa booji'ee agarsiisa jennaan jaroota akka riphee lolaatti lolaa jiran riphee lolaadha. Duraan biyyattii gadhiisanii turanii bosonatti galanii turanii amma riphee lolaayyuu jedhamu isaantu agarsiisaa jira. Dubbichi garamitti akka deemu ifaadha. Mee tole obbo Naasiritti deebi'a. Obbo Naasir amma yeroo ammaa kana haala amma jiru kanatti dhimma bahuudhaanii namoota adda bilisummaa Oromoo faa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo faa irraati jajallatanii mootummaa sana jala jiranii fi kanneen garaagaraa walitti qabanii mootummaa ce'umsaa ijaaruuf jedhu lammaafaa kan injifannoo yookaan jijjiirama uummanni Oromoo fidee fi mootummaa uummanni Oromoo kuffise deebisanii ijaaranii diinatti kennaa turanii diinatti kennan uummata Oromoo rakkoo kanarra buusan fidaa jiru.
jedhameetu miidiyaa hawaasaa kanarra naanna'aa jira. Social miidiyaa jedhan kanarra naanna'aa jira. Ammas uummanni Oromoo gowwoomee yeroo sadaffaadhaa fi rakkoo kana keessa seenuuf deema moo maal sitti fakkaata kun attamitti hubatte? Galatoomi gammachiisi anis argaa dhuman jira akkuma beekamu ka social media irraa baay'een guraa jiru haa ta'uyyuu malee karoota adda addaatiin odeeffannoo hin arganne. Rakkoon maalinni Oromoon kufuu kee hin jibbinii bakka itti kuftetti lammatan kufiniidha. Maaliif kanaan dura rakkoo dheessarraa uumame amma wareegama amma biyya guutuu kafalchiisaa jiru kun maalirraa madde kan jedhamutti nu deebisa jechuudha. Of duuba nu deebisa bara 2018. Isa dura immoo bara 1992tu jira jechuudha. Kanaaf akkaataa seenan bara 1992 dubbatutti illee akkaataa nuti amma bara 2018 ija keenyaa fi gurra keenyaan argaa fi dhagaa jirrutti maalinni waan ofii isaaniitii bixxilanii fidanii uummatatti maqaa abaa'ootiin abaluu qabsaadhaa, abaluu jeneraalaa, abaluu akkasii warra qabsoo Oromoo ganan warra ofii isaaniitii keessa ijaarratan sana fidanii isaan kanatu dura bu'aa ta'uu qaba, isaan kanatu dubbi himaa ta'uu qaba, isaan kanatu ibsa kennuu qaba jedhanii kana kan rakkoo fidi. Kanumti walumaa gala biyyattii dhiiga kaffalchiisaa jiru isa kanadha. Kanaaf warri amma kaleessa adda bilisummaa Oromoo irraa futtuqanii qabsoo goona jedhanii uummata Oromoo biyya alaa kana keessatti laamsheessaa turan waggaa 27 harka lafa jalaatiin garuu mootummichaa wajjin hojjechaa isaan iyyuu itti milkoomne. TPLF isaaniin galchuudhaaf fakkeenyaaf namoota akka adda durummaa irratti siyaasaa Oromoo keessatti itti gaafatamaa olaanaa kan turee fi akkasumatti seenaadhaan immoo waan itti gaafatamu nama qabu warra akka obbo Leencoo Lataa biyyatti galchuudhaaf tattaaffii godhanii turan. Maaliin wanni isaan fidaniif Abiyyi sirna amma jiru kana fidan. Sirni amma jiru kana maal godhan? Itoophiyaa maal kaffalchiisaa jira? Dhiiga dhangalaasaa jira. Lafee cabsaa jira. Saba qulqulluutu as keessatti miidhamaa jira. Uummatatu beelaa fi deebi'ee saaxilamaa jira. Warri kun furmaata fiduu hin danda'an. Warri kun yaadni isaanii durumayyuu fashalaadha. Yaada isaan andarkabarii yookaan immoo dudduubaan waan ergaa nuti qabnuu fi hojii nuti qabnu namoota kana keessaa dhimma baanaa. Namoota kana keessaan biyya kana deebisnee kolonii jala galchinee yookaan immoo cabsinee bulchine ni jedhamu kuni dhaloonni amma jiru kun dhaloota sana fudhatu miti. Dhaloota isaan bira darbee waan hunda beekudha jechuudha. Kanaafuu warri mootummaa ce'umsaa ijaara mootummaa ce'umsaa addi bilisummaa Oromoo KFO fi ABO dhaabee jira. Mootummaa ce'umsaa kan uummanni Oromoo beeku, kan uummanni Oromoo fudhatee jiru, mootummaan ce'umsaa sana malee mootummaa isaan amma hin dhaabnaa mootummaa ce'umsaa akkas goona jedhan kuni uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Uummata amma rakkoo guddaan Itoophiyaa keessatti Oromoon tasgabbaa'uu dhabu, mirgi Oromoo dhiibamu, afaan Oromoo cunqurfamu, aadaan Oromoo kabajamuu dhabuurra biyyi kun halkanii guyyaa abidda tufaa jiru. Halkanii guyyaa dhiigni dhangala'aa jiru. Rakkoo guddaan biyya sana keessa jiru gaaffiin uummata Oromoo afaan qawwee malee lola tokko doorsisoo tokko malee waan ofii isaatii barbaadu haa murteeffatu nagaan gaanfa Afrikaa irratti haa bu'u inni jedhamu waggaa dheeraadhaaf kana irratti dubbatamaa ture. Isa kanaaf warri amma isaan mootummaa ce'umsaa Lammaa Magarsaa fi na'oo jedhanii Lammaa Magarsaa isuma kaleessa Oromoo gurguree Oromiyaa irra darbee uummata Amaaraayyuu Itoophiyaawwinnatti suuseenoo jedhee har'a wareegamni uummanni naannoo Amaaraa keessa warri nuti Amaara ofiin jedhu kafalaa jiru kan Lammaaffaan kaleessa sobaa turan. Soba Lammaafaatiin irra dhiigni isaanii dhangala'aa jira. Otoo akka duriitti siyaasaa hubatanii jaarraa nama nuti keessa jirru kun jaarraa nama waggaa 100 dura du'e deebisnee ijaarree ittiin biyya kana doorsifnu ittiin saba kana doorsifnu nama 70,000 nama garba qabu Minilikiif jecha akkamitti akkas goona jedhanii kana dadhabuu isaaniitu Lammaan gaafa inni Itoophiyaawwinnatti suusnoo gaafa inni jedhu uummanni bakka jiru ka'ee yaada durii sanatti galee jechuudha. Har'a kunoo yaadni isaanii sun oofee nama gaara dhiibu isaan taasisaa jira. Gara itti baqatan dhabaniiru. Suudaaniin achirraan isaan waxalaa jira. Asirraa Tigraay isaan waxalaa jira. Achirraan immoo Qimaanti itti ka'ee akkasumatti Agaollee itti ka'ee
waa waggaa dhibbaa nutti hin deebi'u jedhanii Oromoon illee ofirraa lolaa jira, Affaar illee ofirraa lolaa jira, sabaaf sablammii hundatu lola kanatti seenee jechuudha. Kanaaf mootummaa ce'umsaa yeroo jedhan mootummaan ce'umsaa kan nagaa buusu, kan uummanni irratti afaan qawwee malee yaadan mari'atee akkaataa gara fuulduraatti wajjin jiraatu, seenaa kanaan dura darbe, seenaa badaa, seenaa fokkotaa, sabaaf sablammii irratti harma muraa fi harka muraan raawwatame Oromoo dabalatee aadaan bade sun dogoggora jedhanii fudhatanii yoo nama akkasittiin nagaa buusuu danda'u malee nama jechuma lama sadii qabatee deemee furmaata waaraa hin kan abidda qabsiisu ijaaruun guyyaarraa guyyaatti hin danda'ama. Sa'aatirraa sa'aatitti mootummaa ce'umsaa sobaa ijaaruun hin danda'ama. Garuu furmaanni jiru abbaan gaaffii namaaf haa miti. Warra hooggana abaa'oo keessa turan abbaan gaaffii uummata Oromooti. Jecha addi bilisummaa Oromoo jedhee jira. Gaafa biyya gal nuti jedhan Oromoo angoomsuufi malee ofii keenya angoomuufi miti. Gaaffii uummata Oromoo deebisuufi malee gaaffii mataa akka dhuunfaatti hin qabnu jedhan. Furmaanni kan dhufuu danda'u waan addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'e sanirraan alatti furmaata tokko fiduu hin danda'an. Uummanni Oromoo gaaffii kooti jedhee nama miliyeena 7 olitu gabbahee simatee jechuudha. Namoonni kun gaafa waan kana fudhatanii galan kan bara 1992 otoo inni caasaa isaa hin diriirfatin waajjira isaa bakka hundatti hin banatin masaasni itti dhukee sun sammuu isaanii sammuu dhaloota har'a jiru waggaa 27 afaan Oromootiin barate biyulli godhe jechuudha. Kanaaf Oromoon eenyutu mootummaa ce'umsaa isaati, eenyutu hooggana isaati, eenyutu immoo hooggana isaa miti isa jedhu akka Oromootti uummanni Oromoon beeka. Lammaan faan har'a jaarmiyaa maalii of harkaa qabu? Eenyu bakka bu'aniitu? PPdhaa fi dhufumoo jaarmiyaa biraa qabu? Jaarmiyaan Oromoon qabu waggaa 3 kana keessatti gaafa Oromoon du'aa jiru KFO fi ABO qofa dubbachaa jira. Isa kanaaf ulaagadhuma ittiin mootummaa ce'umsaa ijaaraniyyuu hin qabanii jechuu barbaadanii galatoomii gammachiisa. Hedduu galatoomii obbo Naasir Koorsaa yaada bareedaa dubbattee akkuma jette rakkinni guddaan biyyattii sana keessa impaayiraattii sana keessa jiru akka Oromoottis ta'e akka waliigala impaayiraattiitti rakkoo hundeedhaan furuu barbaadamee miti yeroo baay'ee. Rakkoo furuun utuu danda'amuuti rakkoo kabiraa uumu. Fakkeenyaaf dhaabota uummanni Oromoo barbaadu dhiisanii waan kabiraa bittiru bukkeetti kun immoo nagaan fidu, nagaa waaraan fidu, rakkoo biraa fida malee. Rakkoo irratti rakkoo dhalchuudha malee rakkoo furuu irratti dandeettii hin qabanii warrattiin impaayira Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kun beekamaadha addunyaadhuma irratti isaan faallaa deemuudha hojiin isaanii. Kan daawwachaa turtan kun qophii keenya haala yeroo irratti obbo Tasfaa Kumalaa fi obbo Naasir Koorsaa waliin geggeessineedha. Kan marii kana qopheessee geggeessaa ture immoo ana gammachiisnaa dooti. Daawwannaa keessaniif galanni keessan bilisummaadha jechaa qophii keenya hafan waliin turaa jechaa nagaan isiniin jenna galatoomaa. Fufu ganda, subdena tinigini malu, subdena tinigini malu, subdena tinigini, akadi ganyata, subdena tisigini malu, subdena tisigini malu, subdena tinigini. Jajabel al-tubili summa. Kufisa hidda gabruma jajaba tello la maron difano galum baranuma achuba difano galum baranu wala garan difano galum baranu gudira difano galum baranuma disi kafao dala karaga lakisi disi kafao dala karaga lakisi abao dala simaro dala kisi marara jala kisi sanyi jala kisi golicha jala kusa disi abao jala karaga kisi wabo jala kisi
kutataa jala murataa jala jajjabee jala qeerroo jala abaa'oo jala waboo jala kafaa'oo jala mararaa jala daawor jala jajjabee jala kuusaa dhiisii abaa'oo jala karaa galakkisi qeerroo jala kutataa jala qeerroo jala jawaar jala murataa jala si jajjabee jala si jawaar jala si kafaa'oo jala mararaa jala si daawor jala kuusaa dhiisii warra abbaa garaa karaa galakkisi kuusaa dhiisii warra abbaa garaa karaa galakkisi kuusaa dhiisii warri basaasuu karaa galakkisi kuusaa dhiisii warri basaasuu karaa galakkisi kan saba nyaatu karaa galakkisi kan sabaan taane karaa galakkisi gaadii deemtu galakkisi qeerroo jala karaa galakkisi abaa'oo jala karaa galakkisi murataa jala jaal marroo jala jaal sanyii jala gollicha jala